السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يوتيوب جمعتوب warri sabskraabii gochuuf iimeelii nu gaafata jettan akkaataa iimeeliitti banattan isin agarsiisa. Iimeelii haaraa as akkaantii seetingii keessa jiru keessa seentanii achi keessaa bakka add account jedhu kana filattu. Sanaan booda kana keessaa bakka google jettu kana cuqaastu. Bakka akkaantiin haaraa banamu kana seenuuf jalqabaa paatarnii ittiin jawwaala keessan cufattan ramzii waan feetanii yoo ta'u sana banuun dirqama. Achi amma bakka create account jedhu kana tuqtu. Bakka first name fi last name bakka maqaa keessanii maqaa abbaa keessanii yookaan maqaa ittiin iimeelii banuu barbaadaman fedhan yoo ta'u itti barreessitu. Fakkeenyaaf jimmaatu guyyaa dhaloota waan feetan guutuu baatii keessaa waan feetan waggaa keessan garuu waggaa 18 achi ta'uu qaba akka akkaantiin isiniif banamu jecha. Gender saala keessan guuttattu dhiira yoo taatan dhiira, walakkaa kana dhalaa yoo taatan gara olii kana female bakka jedhu kana. Kanaan booda next gootu. Amma kana keessaa iimeelii nuuf ta'an dagannu jettan keessaa filattu. Fakkeenyaaf jimmaatu walakkaa kana filadha. Asitti paaspoortii itti guuttan kana dagachuun qabdanu yuutuubii keessa seentanii bakka inni isin gaafate sanatti paaspoortii kana guuttu waan ta'eef akka asitti hin daganne itti guuteen dhufa. Amma guutameera next gootu. Kan irraanfachuun qabne paaspoortii gara oliitti guuttanis jalatti guutuu deemtanii jechuudha. Waluma fakkaataa. Kanaan booda yoo lakkoofsa keessan itti naquu feetanis itti naqxuu dhiiftanis homaa rakkoo hin qabu. Yoo lakkoofsa itti naqxan yes I am in bakka jedhu kana tuqxu. Yoo lakkoofsa ittiin guunne taatan immoo skip jettanii keessaa baatu. Next gootu. Agree. Iimeeliin amma banamee dhumeera jechuudha. Ammas keessaa baatanii bakka yuutuubii keessanii deemtu. Yuutuubii keessan deemtanii bakka qubee yoo profaayilii keessan ta'es yookaan qixa kana laasii dhumaa kanarra dhaxxanii tuqxu jechuudha. Yuutuubii keessan mataarra harka mirgaa dhumarra jira siirra tuttu. Fakkeenyaaf banadheen qaba waan ta'eef profaayilii kiyya naa fida. Keessan bakka kanatti mallattoo pilaasii yookaan ida'uu wajjin isinii fida siirra cuqaastu. Dhiifama shabakaadha. Asitti dhufee akkasitti isinii baasa. Yoo iimeelii baay'ee qabaattan keessaa kan paaspoortii beektan kana amma haaraa banattan kana yoo keessaa asitti rukutattu jechuudha. Asirra yeroo rukuttan ani fedhu waan ta'eef banadheen qaba waan ta'eef isin asirra bakka amma maqaa ofii moggaaftanii banattan sana tuqxanii yoo inni paaspoortii isin gaafate paaspoortii amma gita iimeelii banattan guuttattan sana irratti guuttu. Sanaan booda banameera yuutuubiin keessanii. Yeroo sabskraayib gochuu jettan isin hin gaafatu jechuudha. Galatooma waan hordoftaniif.